diasporaan keenya qabanuu fi Jawaar mana hidhaatti rifeensi haarri itti ba'e gartokki kanaan xiqqoodha. Gartokki kana qofa. Erga immoo asii dhimma galatoomaatiif deemanii mataa isaa guutuu haarri taa'isani. Kana jechuun gaafii ummanni keenya jaarmaanitti gaafate haga gaafii kaleessaa Jawaar galatoomaa irra jiru inuma gaafataarani. Abadan xiqqaan keenya guddaan keenya waan fahamnu diasporaani waan isiniin galle jira warra Ameerikaa kana har'a walirra bubbulla malee maal goonare walitti deebina bara erga walitti deebina turre jirra. Gaafiin Jawaariin gaafatame hedduu wayi isa inni jarmaanii naqe maal gaafatu dura hondoo goruu baadhe hondoo gore dhiifama haga inni Ameerikaa amma Minnesota amma oli gadi deemee ummata sima galatoomaa dhaaru kana haga achitti tokkuma gaafiin gaafatame inni kunis woma isuma sana gaafate inni kun isuma sana gaafate Jawaar deebii matti kenna isuma sana gaafate Jawaar deebii matti kenna kaleessa immoo gaafii adda addaa akka eega xabaanitu haasaa kiyyatti hin deemin otoo haasaa kiyyatti hin galin kaleessa sagalee Jawaar wayii dhaggeeffattanii warri woboo deeggarra jettan woboon isa kamiin isin deeggaraattanuu jedhe wallahi kun gaariidha deebii gaarii deebise woboon isa kami ani gaafii isin qaba woboo isin deeggaraattan isa kami woboo isin deeggaraattan woboo isanuu beennu isa jalmarroon hoogganamu miti woboo kan biraa wayi jira hin jiru woboon kan biraan jiru kan Oromoo qabsaaru kan biraan jiru sanuma inni jalmarroodhaan hoogganamu hoogganaan jalmarroodha mana tokko keessatti haadha manaatiif abbaa manaa ilmaan irratti killilii lafa inni qabu irratti isatu amiira isatu itti gaafatamaadha isatu gaafatama mootummaan tokko yoo laqe isa gaafata abbaan manaa kee merre jedhe haadha manaa gaafata malee haadha manaatiin qabeen deemu ilmoo qabeen jedhe abbaan manaa kee merre gibiraaf isa ta'u wayiif isa ta'u wanna takka abbaa manaa gaafatama manni sun abbaa manaatiin waamama kanaafuu woboon hundinuu jalmarroodhaan waamama jalmarroota hoogganaan jalmarroo aree xayyib kanaafuu woboo inni nuu beennu isa jalmarroon hoogganaaru malee warri woboo gargaara jettanii kaleessa jaafii wayya waariin gaafata bar wallaahi Oromoon kun ajaa'ibuma qaba bar ajaa'ibuma qabdanii mee amma mee viidiyoo waan isinii dhiyeessa ati ilaalcha addaa qabdaa waan akkas mee viidiyoo kana dhaggeeffannaa mee olumaan obsaa maal balleessanii hidhamtan miidiyaan kijibaa waa hedduutti marii waa hedduu dhaggeenne mee balleessan keessan maali لما فا أكمل هدمتان أكمل هي كمتان إنه سنهيك فرد بيتي سنهيك مو يوكل الدج أباهلان قالت لك ما سرجان كابو جدي مو بريزيدان تبياتو سنهيك مو ومشان مرسيرة تدرانو على فيلمات نقف تشسفل أرى فيلمات كي أرجع عنكو قبل جلسة كتير مو أصو موتو مانكوني كفاءة أفيرتني ولينها صفر سنين جدي ومجتساسا فرطو سي يوكا فرطان تاتي إجنون كيسان كا وبو قبدا مالتا وبو انقافسن إتصورا بياتا يمو هم نداك أوربياتا يمو بوليسي تيمو يوكين أكما ورانا درقي فجأيتني كررتايا كترتوسا كان لي ديبسان وكنا gaaffiin jalqabaa isin kan isin jechaa jirtanii Oromiyaa gaaffiin kuni gaaffii sirriidha gaaffiin kuni an gaaffii kana dhageen beeku amma duratti gaaffii sirrii gaafatani gaaffii addaatillee gaaffii isin gaafatan eenyu isinii ke wallahi gaaffii sirrii ala gaaffiin akkana haaraan lafaa qabu qaba gaaffiin akkana haaraan lafaa kee yoo gaafatame sirriidha eenyu isinii ke maaliif isinii kan jennaan jarri deebii kennaniif sirriidha kun gaaffii sirrii gaafatamuu qabu inni dabalataa immoo yoo akkuma jedhan wantoon disirraa ta'e woboon kun maal ta'a yoo mootummaan kun akka kafaa'ootti isin waammatee isin fudhate isinoo akkam jettanii ni owwaattan immoo woboo kana booda akkam gootanii wallaahi gaaffii sirriidha kun gaaffii akkanaan gaafanne amma hawaasni tokko keessa gaaffii akkanaati miti anamma waan kana irra dedde waa'ee sheekota isaan gaafatan kanaa nama guddaadhallee waa'ee isaan gaaffii akkana haarawaa jechuudha gaaffii akkana haarawaa dhiyeessuuniif naman gaariidha kun garuu kaanin momee waliin dhaggeeffana bar gaaffii jarri dhiyeessanuuf waan ajaa'ibaati. Kan isin jechaa jirtanii Oromiyaa sanaa Itoophiyaa kana keessatti suphinee wajjin jiraachisuudhaa jirtanii. Dr. Gammachuu Magarsaa sanaa Itoophiyaa kana keessatti suphinee wajjin jiraachisuudhaa jirtanii. Dr. Gammachuu Magarsaa kan isaan jedhan interview isaanirraa kan hin dhaga'e Itoophiyaan kun diina Oromiyaati Oromiyaan kun diina Itoophiyaati wanta jedhamu hin dhaga'e so eenyutu sirriidha
moo barumaaf jedhanii tokko gaaffiin koo kanadha. Gaaffiin koo inni lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti qawwee isaa kaasee uummati Oromoos ijoollee kana bukkee dhaabbachaa jiranitti yeroo nuun ijoollee kana gargaaraa jirrutti tuurii galatoomaa kana jettanii dhuftanii amma xinnoo ishee namni gara lamatti socho'u dhufeeraa gaafa biyya galtan tuurii kana fixxanii ijoollee kana teessistanii wajjin haasoftumoo marroo teessistanii wajjin haasoftanii gar tokkotti walitti nu fiddumoo akkuma facaane kanattitu akka minaan dhiyyeessaa facaane hafna barbaraan wal lolaa hafna isa jedhu gaafachuu barbaadaniidha. Guddaa galatoomaa. Gattisanii waliin mari'attanii moo maaliif hidhamtanii akkamittiin immoo baay'ee dhugaadha giseen waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa horatee jira baay'atee jira akka duriitii miti jijjiiramee jira waraanni bilisummaa Oromoo jijjiiramee jira gaafii obboleetti keenya sirriidha. Isin gattisanii waliin mari'attanii moo jette tarii waan kana hin hubanne fakkaata. Ani dheengadda waan isinii dubbadheen ture sagalee jaar marroo keessaa isanni waa'ee Hacaaluu ajjeese qofa waan darbe qofa haasa'e nama Hacaaluu ajjeese beeka jedhe qofa dhaggeeffattan malee waa'ee inni waa'ee Itoophiyaa irratti dubbate dhaggeeffanne jedheen jiraan. Kana isinii himeen jiru hin beektan miti kana isinii himeen ture. Waa inni waa'ee Hacaaluu haasa'e malee waa'ee Itoophiyaa amma gaa akkuma isiniin jedhee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo woboo kun jaalmarroodha. Sahiha kun jibbitanuu jaallannus jibbinus jaalmarroodha. Jaalmarroonii fi Jawaar haasaan jira eessa baqqala amma haasaa namichi tokko haasa'e amma chiketti gaafii namichi tokko gaafate. Jawaar konfidensii qabu waan akkanaallee isinii dhiyeessuun barbaadu konfidensii qabu Jawaarii ilaalcha addaa qaba baqqala galatoomi Jawaariin galatoomin jedheen. Galatoominidha. Yaanni Jawaarii hin taane wayii jibbaa wayii akka qabu ibsa achirratti. Kun garuu dogoggora guddaadha kun. Jawaar Baqqalaa Garbaatiif Jawaar wajjin hidhamanii ka'anii mootarii mootummaa dirqii walitti qabee geessa jenna miti achi wajjin ka'anii immoo galatoomaa wajjin deemani. Namni wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin hidhamee dukkana keessa ture suni akkamitti yaadni isaa gargar ta'a jedhee ati Baqqalaati galatoomi Jawaatiin galatoomi jechuun eeshaadaa yaaqee. Maali wanta kanaa kun? Kun haasaa daa'imaati miti haasaa biyyiiti miti diyaaspooraan keenya akkas dhamaarii lala akkas haasaan isaanii nama akkas haasaan isaanii harkaa bade. Baqqalaaniif Jawaar maali walitti amma Baqqala galatoomi Jawaariin galatoomi jechuun yaadni jara akka cuftinuu jarri dhaabni jara tokko kafaa'oo jarri hoogganatoota kafaa'ooti miti. Oromoodhaaf karaa nagaatiin qabsaa'arani tarii immoo jarri tokko waraana bilisummaa Oromoo kanaan tokko ta'anii jirani. Jaalmarroo an tokko ta'anii jiran yaanni jara isa kamtu gargari Baqqalaan ati sirrii jirta Jawaar sirrii jirtu isa kami mee yaanni Jawaariif yaanni Baqqalaa isa kami Baqqalaa har'a biyya cabsine bulchine raarama biyya cabuu badduu qabdi jedhaara waan Jawaar jedhe jedhaara waan Jawaar jedheen tokko ta'anii deemaarani namni wajjin waggaa meeqa hidhamee bahe namni wajjin galatoomaa deeme akkamitti yaanni isaa adda taa'ee yaada maal namni akkanaa kun nama akkanafaatu jira mee viidiyoo kana dhumaarra isinii dhiyeessa nama akkanafaa rabbi qabaachi keessa wallahi viidiyoo isinii dhiyeessuu kan tuffadhu manniise waan hin fakkaanne achirratti haasee bar waan daa'imaa haasee bar kanaafuu warri olii gadi cinqamaa jirtanu yaa hawaasa keenya warri ta'aabaa jirtanu hoogganaan waraana bilisummaa Oromootiif hoogganaan garaa qawweetiin hoogganaa jiruuf hoogganaan karaa nagaatiin hoogganaa jiru tokko jarri olutaallee gadutaallee Jawaariin jibbine jaalmarroo jibbine Baqqalaa arrabsine waraana bilisummaa Oromoo faarsine garii jibbine jenna malee tokko jarri. Yaanni akka keessatti walitti dhufamaa jiru yaada muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Oromoon bakka isaaf malu hin arganne aangoor namni jiru Amaara Oromoon farsantii 5 qofa jirti isinuu bakka gaarii hin jirtu Oromoon bakka gaarii hin qabu jedhe sana yoo kana hojiirra oolchanii mirga Oromoo eegan ta'e sana yaanni jaalmarrootiif yaanni Jawaariif yaanni Baqqalaa Garbaa walitti dhufanii jarri Oromoodha hundinuu tokko ta'arani muummicha ministeeraatiin yoo abraa softaniisin tokko ta'arani waa abraa fagoo haftaniisin jaallannee jibbinee feetu Jawaariin gadi gombisii feetu jaalmarroo gadi gombisii feetu dhiisi feetu Abiyyi gadi gombisii feetu dhiisi achi keetti yoo yaanni jaraa walitti dhufe yaanni jaraa Jawaar jedhaaruuf marroon jedhaaruuf Baqqalaa Garbaa tokko yoo isin gurri keessan dhaga'uu danbeeku malee yaanni jaraa tokko. Akkuma jedhamu muummichi ministeeraa bakka guddaa Oromoo qabsanii bakka Oromoof malu biyyatti keessatti Oromoon ga'ee kam argachuu qaba mirgi Oromoo hagam eegamuu qaba yaani mirga Oromoo suutaatti deema qaadiyaa nama kanaa suutaatti deema beetanii yoo bakka guddaa qabsanii Oromoo bakka isaaf malu argatee hidhaa fi ajjechaa irra dhaabate khalaas kanuma wanni biraan jiru bara wanni biraa wanti wal cabsanii wal loluun hin jiru kanuma
mirgi isaa eegame yaanni isaa misooma qofatti deebi'ee bakki mirgi Oromoo yoo eegame kanuma muummichuma ministeera Jawaar amma nuti aangoodhaaf falmaan jiru. Aangootu barbaanne paarlaamaa kanani. Aangoodhaaf miti jedhe. Innumti jiru tu sirraate aangoora ture namni jibbuun jiru alagaan bakka bu'uura dhufe. Kanaafuu aniif isini warra amma Ameerikaa keessa deeme woboo jedhu kun woboo isin jettan namni beeku hin jiru. Woboon kan jaalmarroon hogganamu kan amma bosona jiran obboleewwan kiyyaa dhiigni keenya kan amma bosona jiranu dhugaa woboon jarri warra haqaa falmataaru hogganaan jara ammoo Itoophiyaa kana keessa Itoophiyuma jaarree keessa ammoo kan Oromoof malu arganna malee yaada biraan qabnu. Yaada nama cabsu hin qabnu. Jarri kun hattootaa miti warra bosona deemani obboleewwanuma keenya jedheeti waa meeqa himee jira. Achi keessa abbaan egaa hubate abbaan hubanne illee egaa olumaa gadi fi egaa oolu yaanni jaalmarrootiif yaanni Jawaar yaanni Baqqalaa Garbaa yaanni hayyoota Oromoo tokkuma. Jaal Daawud Ibsaa tokkuma maali? Yoo isaan adda jiran hin beeku malee. Kana fakkaataa aga viidiyoo biraatti wal